وكوبا دواء بيخن دوما تبتني سانو دواء ما بين يا دوفي أبشر بروحي هم دون مدبرة أبدي ترتي غاري غلط وفات. Thank you. Galatoo hasin illee xumurree jirra. Abdii. Farree dhammaa anaafatii walitti hafee daawwattoota keenya gaafiilee hedduudha waliin dabarsuuf jirra. Gaafii miiraa, gaafii qoflaa, gaafii taphaa, gaafiileen sila dandeenye ilaal carraan uummata kanaaf gaafii kannu filannoo farreeti. Farreen homaa rakkoo hin qabu. Haana gaafatanii namoota tokko galchii silattuu nama dilaaf yeroon isin geessuu naan jeetiin akkasitti carraa kana namoota gaafannuu danda'e malee ani keessummaati yeroon fide gaafiilee tartiibaan gaafadhee nageetti jeenii kabajaaniin gaggeessaa faraan bikka guddaa waan isinii qabuuf waan isin jaalatuu fi carraa kana piliis anaaf fadhaa naakanni ummanni tokkoon gaafii naa gaafatanii jee malee silaa koomanti irrattiin carraa nama hundaafuu kan ture koomanti irra gaafii gaafattan ture sanii gaafiileen namuu yaada adda addaa gaafii adda addaa qaba. Sanii direessan wallahi galata hanganan jaamne nu biraa qabdan hedduu galatoomaa osoon sagantaa tiyya hin xumurretti sagantaa carraa Farhaaniifin kannaa kabajamoo artist Farhaan yaada kan kee hawaasaaf maal jetta hawaasaaf maal dhaammatta dhumarratti immoo hawaasa kanaaf wallee kan kee keessaa tokko akkaan jaalattu hawaasni jaalatu nu afeertee yoo feete caayaa jaalalaa akkasitti anaafatti wal gaggeessine أنا في حواسنيس ولتفنا اتفقوا في يا دخن كي من خيتي شران خيتي أما. أوكي. نانسيني حواسك يبقوا. تدران درسودا ولومك أبي ونين تبردو. هايو تخيسان sheekotii teessan artistoota keessan ulamaa'ii teessan gartee qabsaa'ota keessan walumaa galatti jajjabaa keessan if jalatti ilmoo ofii nyaatu bashoo qofa akka bashootti if jalatti ilmaan keessan hin nyaatinaadhaa jedhu yoo gargaaruu dadhabdan fi tattaafatee haa ba'u. Isaa fi jireenya isaa walii dhiisaadhaa akka bahu laalaadhaa. Dandeessan gargaara. Dadhabdan immoo miila jalaana xaayinaadhaa dhiisaadhaa. Fayyattuun barbaadaa jechuudha. Aboo maali bo'oo qaba namni ol seenee gaafii nama gaafachuuf. Hamzaa kiyya. Abdeen baana. Namzee mooditara bar nama biroo nama lamaa qaba. Ani warroota najalaatiin laalu jira. Koomantii tante ammaan dhumarratti lallaalu jira ta'a. Mana kan dhufu jettu. Maal taati? Rabbi si baase. Arrabooda si daawwachuun kaane. Fare si afaan qabe dubbii dhiifama. Warra muriitara qabutee abdeetee isaan tun na arsee ayyee fixadhoo fare gaafii takkaan qaba osoo ati hin baaneen duratti. Gaafii tantee boodan itti fufa. Gaafiin ani waliin dubbachuu jiru gaafii ergaa dhaammataa waan ta'eef jecha. Itti fufarreetu. Ishi ayyee bareeda amma si gaafachuu hin danda'a jechuudha boodarra goolabda dhaamsa. Okay. Gaafiin tiyya ni beekne Itoophiyaan agriimentii dhaabbata Google AdSense wajjin qabu kun akka biyya guututti warroottan aartiitiin wal qabatee diraamaa filima tahee warra gartee yuutuubaroota sooshaal miidiyaa irratti hirkatanii jiraataniif dhiibbaa guddaadha. Waan kana silaa rabbiin carraa walitti fideenii hawaan kana furuu danda'u gaa Piraayim Ministeerri biyya tana bulchuu hawaan sanaa lama geessee naquu danda'u. Walitti fidee maal jettee gaafatama Abiyyi silaa rabbi walitti fidee. Gaafi bareedaa na gaafatte dhimma kiyyaa miti kan hin haasa'u yoo Piraayim Ministeeriin rabbii waliin na fide dhimma kiyyaa ani ilma namatti haajaan qabu jee dubbadheetiin ture dhimma waliigalaatiin dubbadha jechuudha. Biyya keessa jiraatu akka waliigalaa godheetiin dubbadha. Is takka ija mirgaatiin ija bitaatiin qofa osoo hin taane ija mirgaatiin aartii
Itoophiyaadhaa tana garagalii ilaali. Ispeeshaalii artistoota Oromoodhaa jireenya isaanii kana dhoyfatanii deemu jiraniifiti. Mee gabbuu ilaaliifiti. Humna qabduun yoo rabbi sii laaffise sattarii tayyattuun qaba jechuudha sii galee. Gamanumaan waan hin gachuu barbaadu. Artistoonni sattaramanii jireenya bareedaa jiraachuu jiranis ni jiran. Sun akka itti ta'e qaba. Akka itti ta'e qaba jechuudha. Annamni mataan irraa muru hin jiru. Abbadachii gurguratee abbadachii 4-5 fudhatee gurgurachuu jiru. Sun carraa isaatii harkachuu isatti ni gammannaa. Garee kophaatti bilisoomtee gartee bilisummaadhaa fi tujjaarummaadhaa fi qananiidhaan jiraachuuf jirtu jira. Gareen takka immoo ta dhiibdee itti kannitee jalaa haftee dirree qullaa tatteessuu jirtu jirachuu gama artistootaati yoo halaallu ta'e. Maal jechuu kiyyaa artistoonni itti toltee jiraachuu jiru jira. Makiinaa modeela jijjiiree sun carraa isaatti baga rabbii godheef itti haa dabalu. Sun akkas ta'uu hin qabu. Ta'ullee artistoota kana yoo waan kannituuf dhabde mootummaadhaan waan hin jiru si galee yoo carraa argate yoo waan kannituuf dhabde akka dalagatanii jiraachuu dandayan gartee hordoftoonni keenya as keessaa gara galii namni Itoophiyaa keessa nu laalu galii hin qabu monetization irra hin jirtu biitiin beeksisni asirratti deemaa hin jiru dhaabbata Google AdSense wajjin haasayiti diil godhiititi artistoota kana gargaare haa if gargaarani if gargaaruu bira dabarree biyyaafillee faayidaa godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti taaksii nu gaafatee biyyallee gargaaruu dandeenya miskiinallee gargaaruu dandeenya because hurkaan teenya lafa gannaqamaa hin jirtu gingilchaan bishaan waraabaa hin jiru jechuudha. Kana yoo waan nu kannullee dhabe haala monetization biyya kana keessa akka TikTok galii as keessatti qabaachuu danda'u godhuudhaa fi akka YouTube'ni biyya kana keessatti galii argachuu danda'u Google AdSense wajjin deal godhee warra YouTube'aati wajjin dubbatee carraan yoo argame godhuu ni danda'a. Mootummaa biyya tokkooti hojjinaasee wanna kana furuu danda'a. Ulaagaa isaan gaafatan guutee furuu danda'a. Gartee kana malee wanni hin gaafadhu. Waan argadde mana naabiti, makiinaa naabiti, jireenya kiyya fooyyeessi, maarree naa godhi jee wanni dhuunfatti gaafadhu takka hin jirtu jechuudha. Akkas. Faree hedduu galatoome silaa namni waan dhuunfaa isaa waan ittiin jiraatu waan mana makiinaa dachii wanti illee gaafachuu danda'a maallaqa gaafachuu danda'a namni ati immoo akka artistoota waliigalaa yaaddee san biraa dabartee artistoota bira dabartee yuutubaroota xixiqqaa hunda waan furmaata ta'u yaaduun keetu waan bareedaadha. Kanarraa hafe immoo warroottan gariin mataa keessaa artistoota gaddaddaan ni jiran shari'aa islaamaatiin wal qabsiisanii isaaniif hin dhaamsa dabarsuu barbaada. Waan artirraa dubbatu jirraan ta'eef jecha gabaabumatti rabbiin Quraana keessatti aartiin haraam hin jenne muuziqaan haraam hin jenne hadiisa keessaas hin jiru ammoo kijibni haraam jee jira rabbiin yeroo aartii dalagan artistoonni walumaa galattu kijiba irraa of eeganii akka Ibroo Ibsaa amma biyya faarsisan rakkoo tokko illee hin qabu akka Rabiilaa Sanfaa akka Qamar Yusuufaa rakkoo takka illee hin qabu kijibumaatu haraama kijiba xiqqoo keessaa maddi jecha biyya keessan identitee keessan addunyaa mul'isuun ni danda'ama kanumaan jechuu barbaada. Jabaadha abdii muratinaa artistoonni ni beena Oromoo keessaafu yeroo hedduu irra guddaan isaa yeroo dheeraadhaaf hammata hedduuf rakkoo keessa taa'ee uummata isaatiif sagalee ta'ee afaan isaa akkasuma banziila qabsoofaa ta'ee akkasitti namallee kakaasee bilisummaa hanga qabsaa'onni hundi alaa galu bilisoomnee meejaanii hanga isaan wal gaafatanitti warri Office ingee warra artistoota kana qooda keessaa qabanii garuu keessatti gaawwanni fayyadaman hedduudha hin argamtu. Saniifuu gaamee rabbi haa tolchu. Isin jabaadha wanni ganaadha addunyaani jabaadhaan isin hin jaa warri jiraatee isaa jiraatu kan jiraatanis fuula dura abdii rabbiirraa qaba. Hundaafuu abdii murinaa jabaadhaan isin hin jaa galatooma. Thank you, Hamzaan. Abdee kiyya dhiifama yeroo takka faraan harkatti hin jiru gadiin bu'aana deebisi. Nattu kanaa jira. Thank you, Hamzaa gadiin si buusa dhiifama wajjin. Okay, abshirayye. Safwaan wanna mutirraa kaasii diinaa walii fi Safwaaniif carraa kanneetiin ijoollee kanaaf sanboota irra gaa Safwaanis nama jabaadha nuti qabnu diinaa waliis akkasuma sanboota farree yaada isaa itti dhufee ni xumurraa dhiifama nu of kolchaa hundi keessanuu gaa nama hunda galchuu hin dandeenyu
gaafii teessanii fi yaada keessan hunda fudhachuu hin dandeenyu. Gaafiilee teessan asuma keessatti cuunfaa deemna. Because gaafii hawaasaati waan ta'eef. Safaan nu hubanne yeroo galatoomii abdee Farhaan dhugaa hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa. Gaafiilleen si baay'attee jirti gaafii gariillee gartee gaafii istiraata nama akkaastu jira. Gaafuma akkanaa qabnaa haa ta'u garuu dhugaa hedduu seenaa abbaa keetii irraa taasoo itti sarara birahmataa godhuu fi abbaa keenya hunda hedduu gartee garaana nyaattee atiis hedduu itti gadditee dhugaadhaa gartee seenaa akkanaa tana fakkeenyaaf ammoo Oromoonni kun karaa mi'eessooti moo isatti jette. Oromoon tun balloodha lafa guddoo jirti naannoo adda addaa jirra seenaa tana amma namni naannoo sanii sirritti ni beeka jedheetii yaadaan akka mataa kiyyaatti. Ammoo warri naannoo biraa gartee seenaa tanan beeku ammas irraa dhaga'uu kiyya fakkeenyaaf seenaa abbaa keetii tan. Kanaafuu gartee akka hawaasa Oromoo tokkotti anaas dabalatee qabsoo abbaan kee godhe wareegama abbaan kee godhe san dhugatti osoo gartee takka bifa gartee kitaabaa takka hujumatee tanaan bifa walleetiin gartee bareechitee waa'ee abbaa keetii san ibsite nu biraas numa giya jeetii yaada gartee maaliifi amma keessatti gartee yoo gartee nama biraa dhabamtellee abbumaatu sossee kara danda'uun seenaa isaa tana baasu jira. Osoo gartee seenaa tana hawaasa Oromoo naannoo hunda bira jiru geessite hedduu bareedaadha jeetiin furadha. Okay, seenaa duraan dursee Safwaan kiyya gartee na bareechuudhaaf dhuftee gaafii deebii anaa fi abdeen goonuu irratti dhuftee na bareechuudhaaf gartee indaganaa deebitee quuqamtee waa'ee abbaa wareegama abbaa kiyya Sulee Mahammad irraa na gaafachuu keetiif galatoomii. Sirba tokko abbaa kooyaa Sulee goota ija diimaa haji'u baaseetiin jira YouTube kiyya jala jira mi'eessoo biyyatoo jaamata dureen isaadha. Mi'eessoo wal qabattii achitti wareegame waan ta'eef gartee wal dhabdee lola daangaadha. Somaalee Isaatii fi Oromoo jidduu gaggeeffamtee bara 83tti mootummaan gartee walitti jiruudhaan beekama yeroo hedduu mootummoota dabran ni beekama. Gartee kiliilamistii kana jechuudhaan saboota tokko Oromootti buusuudhaan akka biizii ta'an godhaa ture. Magaalaan Mi'eessoo immoo takka haragalfattee hin beektu jechuudha. Hanga gaafa qeerroon gartee gugachiiftutti Mi'eessoo akka malee keessa turte jechuudha. Gartee sanboota xiqqoo haragalfattee jechuudha. Bara 83tti abbaan kiyya wareegame gaafa san diina kana deebisuudhaaf magaalaa kanarraa diina kana deebisuudhaaf wareegame eega wareegame booda biyya ni fudhatanii jechuudha. Biyya fudhatanii reefun tana dubbadheetiin jira irra deebi'uun feene akkasitti seenaan tun tana abbaan kiyya gartee wareegama kana keessatti namni takka maqaa isaa dhahee hin jiru. Awwaalameetuma calcal jette jechuudha. Warruma Mi'eessoo qofaa beeka wareegama abbaa kiyyaa jechuudha. Sigalee warri Mi'eessoo guutuun ni beeka, warri Asabootis guututti ni beeka. Suleeman Mahammad namni hin beekne hin jiru. Sulee beekamaa jaaniitti maqaa qabsootiin yaaman. Kana seenaa abbaa kiyyaa bal'iseen dubbanne immoo sirbaan walliseetiin jira. Fuula duraa iskiriptii barreesseetiin jira. Seenaa kiyyaa wal qabatee gartee seenaa abbaa kiyyaatii fi seenaa jireenya kiyyaa guututti fiilmaan akka qophaa'u jechuudha. Maaliif ni danda'ama amma baasii jila sana osoo hin baafne teekinooloojii AI amma dhufe kanaan fayyadamee gartee iskiriptiin qophaa'ee jira. Bifa fiilmiitiin dhiyeessuudhaaf illee sanirra ni jira. Rabbi haala fisuu yeroo dhiyoo keessatti baroota muraasa keessatti ni baasaa jeetumaan eega Safwaan keenya. Gartee egaa seenaa abbaa ifiidha yoo daboolamtellee ilmi baasuu qabate jettuun guyyaa takkaan illee tattaafadhee numaan baasaati jettuun qaba. Abshira hedduu galatoomii Farhaan gaafii xiyyanaa deebisuu keetiif gaafii tabiraallee takka
numaan qaba waa'ee artistootaa kanarratti dhugumaa artistoonni keenya keessattuu artistoonni Oromoo akka artistii wallisaa qofaa miti halaalamu qabsaawaadha. Bikka qabsootiis bu'ee gaafa gaddaatis gartee bashannansiisaa gaafa bashannanaatiis gaafa Oromoon boochuus waliin booyaati guyyaarraa gartee waa qopheessaa akka artistii Oromoo gizeen dubbadhu bifa saniin aartii tana itti fufsiisaa dhufan dhugumaa artistoonni Oromoo yoo ka fudhannu taate harki irra guddaan isaa gartee waa harkatuu fi miti ka dalagaa ture jechuu osoo waa harkatuu bira dhiisii ifiifuu osoo gartee waan maatii isaatu itti tajaajilu hin qabne fe'ee hawaasa kanaaf bashannansiisuus bashannansiisaa keessatti wallee san keessatti gartee dhokotee qabsoo wallee qabsoo keessatti dalagee qabsoo tana fufsiisaa deemaa turelleedha. Artistoota gurguddaa kana yoo fudhanne akkasuma dabarsanii amma Abdi Qophee gaaf takka interview waada mana isaa goote waan hin dhagee maaliif daleeydee gartee takkaa waan kanaan biznesa daleeydee maal jettee gizee gaafattu ilmaan Oromootiifin ilmaan kiyyaafin duwida Oromoo akaafaa akka duwidi Oromoo kun ooyiruudha. Isaan kanaani booda gartee ilmaan kiyyalleen gartee isaan kanaani naa tajaajilaman jedhee dubbatee artistoonni guutuu waan akkanaa dabarsaa ture. Tagaafa sanii akkasii miidiyaan akka ammaa kanatti isin jiru wanni hundi akka ammaa kanatti hin babal'anne ammaan tana gartee teeknooloojiinis baay'atee jira bifa amma wallee amma dura hoppirra daleedee na fakkaata bifa kilippii sanii yoo daleedee farree dhugaa an akka kiyyatti akka success taakuttu qaceellottiin beekaa bifa saniin gartee yoo hojjatte ammaan tana jijjiiramne akka durirra wayyaadha jeetii yaada akka artistootaattis maaliif wal qabattanii gartee waan kana jijjiirama jiru kana isin warri ammaan tana generation ammaa kun jijjiirama kanarratti maaliif hin fayyadamne yaada joon qaba. Reefun tana bare ija bitarraa gara ija mirgatti mootummaadhaan nu garagalchii yoo carraa argamtee tayyattu irratti deebiseetiin ture beekta. Nuti wanna kana godhuu hin dandeenyu. Gartee akka aartiirraa fayyadamuu dandeessanii wanna kana maangoonii jechuu kan keetimi. Safaan akkas jetteemi waltaatanii akka aartiirraa fayyadamtan maangoonee jechuu keetimi. Dhuunfattillee gartee haalli ammaa kun gaafa artistoota keenyaa ka duraa wajjin irra fooyya'aadha yaada joon qaba. Bar irra fooyya'aadha oomitiyu siifin himaatiti. Akkuma duri san dubbiini monetization biyya kana keessa hin jiru. AdSense Itoophiyaa irratti kafalaan jiru. TikTok illee Itoophiyaa irratti hin kafalu. Wannummaan gartee social media ta'e Itoophiyaa irratti kafaltu akka hin jirtu. Kanaaf kun immoo akka nama qabrii keessa jiraachuuti yoo gartee faayidaan hin jirre yoo artistoonni wanna kanarraa kan fayyadaman ta'e biyyaa fi mootummaallee gargaaruu ni danda'anii gartee wal bira dhaabbachuun miskiina hedduu gargaaruu danda'anii aartiin waa hedduudha daleedi. Biyyoota garaagaraa Turkii fakkeenya fudhachuu dandeenya, Hindii fudhachuu dandeenya. Kanaaf biyyaaf shoora guddaa taphatti. Kanaaf mootummaan dhaabuu wanna kana sirreessuu danda'a nuti sirreessuu hin dandeenyu AdSenseedhaa wajjin ka diil godhee wanna kana monetization akka biyya kana deebi'u ka godhuu danda'u mootummaadhaa nuti itti barbaadeeti. Thank you. Safaan fi farreen gaafii fi deebii sasaniif galatoomaa diinaa oliif carraa kana diinaa ol nu gabaabsi. Gaafii innilleen yeroo akka gabaabsee deebisutti bikoo sa'a dheeraa asirra taa'u jira dalagaa dhiisee dadhabsiisnee diinaawol yaa nu gabaabsii gaafii tantee itti nuufuu fi because manni guutuudhaan garee fuuna nyaachuu qofaa fi aanaa dhaggeeffachuu jiru diinaawol jaanii diinaawol asumaanuu nama jabaa hawaasa isaa karaa miidiyaatiin tajaajilu jiru asumaanuu akka hordoftonis dhaamsaqiyyaa itti fuufi diinaawol. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi khaysan akkam jirtan? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Diinaawol khiyyakam nagaa fayyaa. Aboo harree hiyyagaa si jala taayitiin si hordofaa ture jalqabaa kaaseen qaxumuraatti ammoo carraan boodara nagee ajaa'iba waan sitti ta'u.
Inumaatu baga boodara nagee maaliif gartee waan silaa ati dubbachuu sodaatte hedduu taniin silaa boodara tuttuqee bira kutu barbaadutu jira. Ana booda namni kan dhufee gaafii gaafatullee hin barbaadu maaliif nu duraa balleessa waan ta'eef. Wallaahi hedduu galatoome rabbi umrii si yaadee reessu abdeelleen hedduu ulfaadhu asirratti kana sagantaa bareedu tana qopheessitee nama hedduu of eeruu feetii fi duba gaafarree kiyya ani haasawa hin dheereessu abdeelleen jabu wayi waate oguma duraatii akkana qabu. Boodaanuun kan keetis rakkoon qabu ati maashiidha. Ni beektaa obboleessa kiyyaa. Boodarra yoo antellee rakkoon qabu. Boodarra aanuun numaatu gaarii jeetiin jira bara. Inni akkasii warri mana kana daawwachaa jirtan hundinuu galatoomaa faraan baddeessaa durillee namni hedduun ni beektanii moorarraa ammoo sababa gaafii namoonni adda addaa karaa adda addaatiin gaafataniif jecha icitiilee hedduu waan silaa asirratti dubbatamee hin beekne hunda gaafatanii akkasi baranii jiranii. Moora ammoo wanti itti dabaluu barbaadu faraanii wajjin faamiliidha. Nama mana faraanii wajjin jiraatee isaa wajjin nyaatee dhugee beeku. Harka isaatii fi harka ishiitarraa nama wajjin illee waa dalagee beeknu waa hedduullee wajjin dabarsinee jirra. Wantoonni gartee takka wanti alaa dubbatamu san durillee dubbatamaatuma turte ammallee dubbatamaatuma jirti deebisaan ammoo akkuma inni geessan anirra deebi'u.